biyyi samii erga fayye biyya lafaatti ergame sila biyya tamitti akka ergamu feeta. Harabaan ati qabachuu barbaaddu kanaa qabatte alhamdulillah ijii kaabaleessa baga rabbiin islaamummaa siif kanne baga Iyyasuus ergamaa waaqayyootii jettee dhugaa baate. Iyyasuus akka waaqan ta'e isaan ala waaqni biraa akka jiru hin ta'u ba. Rakkoon qabu lakki waa'ee gooftummaa isaan jirru waan isin jee dhaggeeffadhu. Obboleessa kiyya dubbii paastoraatii fi dubbii maraataa kanuma duraarraa qabatan. Giddiidha isin rakkina namaa qabdu. Giddii miti reefu kana. Lakki reefu gochaa wala. Rakkina namaa qabdu. Tuni na gudeeddan jettee amma reefu tun gudeeddan garaagarummaan qabdu jette. Namni si gudeedee. Ashahadu innaa illallah maaloo jechiistan inni naa fudhachiistu. Taanuma ammallee jette waaqayyoon tokkichi dhugaa waaqayyoo abbaa qofa akka ta'e sun ashhadu an laa ilaaha illallah sanuu ka dhugaa jette laa macbuuda bihaqqin illallah jette deebitee Iyesuus Kiristoos isaati ergitees biyya lafaa kanarratti nama gartee Israa'el san ergama waaqayyoo tokkicha sanii ta'uu dhugaan baa jette sun ashhadu anna Ciisaa Rasuulullah jechuudha dhumattee jirti hara garee hurufaa ni deemtamoo deemtu. Inni ilma waaqayyooti. Ilma waaqayyoo isa biyya lafaaf ergamee biyya lafaa du'a jalaa dukkana jalaa gara ifaatti gara fayyinaatti. Jireenya hin qabu. Habiibi jireenya argachuu barbaadda yoo taate Yesuus Kiristoos itti amani. Hundi kee warra sirraa wajjitu jireenya argachuu barbaadda yoo taate inni karaadha, inni dhugaadha, inni buddeena jireenyaati isatti namanti yoo taate hundi kee abboo qoraansi ol ta'uuf adeemaa jirta. Rabbi isaa qaceelchu ammaa karaa islaamummaa deebite islaamooti amman kafrin daftee itti bulii yaadimee waan kana itti buli ammuma jiituu tanatti ammuma amantee amma kafaruun dhorkaadha. Gidduu kanaan da'an waan sin ajaa'ibu quraana dubbisaan jira dhugaa waaqayyo. Ati eenyurra karaa jirta? Ofii konuuf qaraasisa. Yey. Ofii konuuf qaraasisa indaa'uun baay'eesaa gaafan dubbisu. Yoon waan macaafa qulqulluu akka riiferaansiitti gargaara barreeffame fakkaata. Ispeeshaalii gara jalqaba. Hindi. Wayye. Atiin kun naatatee jirta ammoo dhugaa rabbii naatatee jirta. Mee obboleettii kee moo haadha manaa keeti isheen si bira jirti sun? Nauma wayidha. Ani gara sana dhufu barbaadeen. Wal barraatti naaladhu Allahu akbar akkana laalu mee wal barraatti naaladhu boo soddaa ta'uu mallaa obboleessa ta'uu mallaa hin beekamu mee itti laadhooti. Maal ammoo isheen jalatti ishees nafee ana dadhabde jennaan itti darbuuf yemmu. Akkam haadhoo kana gaasii yoo ta'u akkam jirta? Nagaa galata waaqayyoo. Akkamati? Galata Yesuus ibeen jiru. Ati Yesuus ni jaalatta obboleettii tiyya qaalii? Baay'ee. Wallahi yoo Yesuus jaalatte akka kiyya yoo jaalatte islaama ta'e isiidhaan yoo Yesuus jaalatte taate gara islaamummaati maaliif yoo jette? Yesuus Kiristoos islaamummaa barsiise islaama jechuun maal jechuudha beektaa? Eshi. Eewwa islaama jechuun rabbiif butamuu waaqayyoof ajajamuu jechuudha. Kanaafuu islaamummaan ilma namaa hundaaf waaqayyo Abrahaam islaama ture muslima ture akkasuma nabiyyoonni hunduun raajonni hundinuu islaamummaatti yaamaa turan. Karaa inni durii suni islaamummaadha. Karaa inni gama karaatti ol baa karaa inni qajeelaan isa kam jedhaa gaafadhaa jedha. Karaa inni sun karaa islaamummaati. Karaa waaqayyo tokkicha jechuuti. Waaqayyoon dhalatu hinduu jechuuti. Akkuma tokkoffaa Ximixoos boqonnaa jala 16 irratti waaqayyo takkaa namni argeen jiru ifni hundinuu dhiyaatuu danda'e keessa jiraata. Isaaf nagaa fi isaa fi aangoon bara baraa isaaf haa ta'u ameen jedhee xumura. Waaqayyoon hin du'u. Waaqayyo Yesuus Kiristoos ni du'e. Waaqayyoon hin du'u. Gara waaqayyo isan duunee isa tokkichaa isa Yesuus Kiristoos eeloo jedhee kadhachaa ture sanii gara Yesuus Kiristoos isa Yohaannis 17 irratti lakkoofsa 3 irratti si waaqayyo isa tokkicha jedhee dubbate sana tokkicha sanaa kootu isa Maarqos 12:29 irratti maaliif gaariidha jette gaariin tokkicha qofa innis waaqayyo duwwaatu gaariidha jedhee barsiise sana
gara san waaqessuutti dhufuutu islaama jechuudha. Namni gara waaqee tokko keessanii waaqessuutti dhufe islaama jedhama. Museen islaama ture. Yesuus Kiristoos gaafa sujuuduu sagadee kadhatu san muslima ture. Gaara ejersaatti ol bee gaafa sayyidaa ture san jechuudha. Mee waan kana akkam jettu? Ani kanan jedhu be. Ani gara warra musliimaas gara kiristoosis kan jirtan asuma irraa warri dhaggeeffachaa jirtan kunis Dhiisi kaadiraasini. Macaafa keessan irraasi macaafa keenya irraasi nama giddeetaadhaan amansiisaa kan jedhu hin jiru. Abbaaf amantaa musliimaatu filatamaa amantaa isa kanatu filatama kan jedhu hin jiru. Sin abbaa firdii maaltu isin godhe kan asirra teessanii wal karakkartanii kan isin gochuu qabdan dhugummaa musliima keessanii lallabuuf mirga qabdu. Sana dhugummaa musliima sana gaafa lallabdan namni dhufee isinitti hidhamanuu danda'a. Nuyis dhugummaa waaqayyoo yoo lallabne namni yaada mataasaa dhugummaa sana baree dhufuu danda'a gara waaqayyoo. Kanaafiyyuu asirra teessanii begiddii ati amanii ati gara isa kanaa kootu jechuun amantaa mani kun. Yaada bareedaa qabu ulfaadhu galatu. Yaada bilchaataa qabu natti fakkaata. Eebbifame dhugaa rabbi. Akkasiin jechaa garuu maali beektaa? Ila nuti fakkeenyaaf eenyutu addaanyaa yookiin nama amantii kana kun dhugaadha kun soba jedhee nama barsiisu maaltu isin godhe jettee mitiire? Waa gaaffii eebbifamaa gaafatte laal. Gaaffiin kun gaaffii bareedaadha. Eebbifame atiyyuu kana afuroo qulluusatti mul'ise malee kana waan akkanaa gaafachuu bareedaadha. Maal jechuu barbaadeeti? Yesuus Kiristoosis barsiisa amantii Islaamaa amantii kiristaanaa wanni jedhamu macaafa keessatti hin beekamu. Ani amantii arrabsuuf miti. Amantii kiristaanaatti arrabsuuf miti. Fakkeenyaaf amantii kiristaanaa kan jedhamu namni ani kiristaana jedhee waan deemuuf nan kabajaaf. Garuu akka macaafaatti Yesuus Kiristoos amantii kiristaana ta'a jedhee jennee kiristaanummaa waan jedhamu Yesuus hin barsiifne. Yesuus Kiristoos kiristaana waan jedhamu hin barsiifne. Maal barsiisee waaqayyoof ajajamuu, waaqayyoof of qaqqabuu, waaqayyoof tole jechuudha. Namni waaqayyoof ajajamee waaqayyoof butamee tole jedhe immoo muslima jedhama. Amantii Yesuus Kiristoos ani fedha koon barbaadu jechaa ture. Yohaannis boqonnaa 5:30 takkarratti fedha koon barbaadu jechaa namni fedha isaan barbaadne muslima jedhama. Yesuus Kiristoos muslima madaalliin nuti ittiin madaalle abbaa murtii ittiin goonee madaalleen ana ibsaa osoo hin taane macaafaa fi quraana abbaa murtii goonee haasawaa jirra malee nuti fakkeenyaaf ibsaa murtii kan nu danda'u. Ibsaa yaadni isaa yaada fudhatamaa ta'uu dhiisuu danda'a. Yaadni nanaasoo immoo yaada kan koo miti. Yaadni nanaasoo yaada baayibilii fi quraana irra jiru waliin madaalee dubbachaatiin jira jechuudha. Siigalee mabbareetiitii yaqaali. Wanni siin jedhu yoo fayyuu barbaadde waaqayyoon hin kadhatu. Tole Yesuus Kiristoos fakkeenyaaf kadhachaa ture gaafa biyya lafaa kana turetti. Gara isa du'a isa oolchuu danda'utti kadhataa fi waammata dhiyeeffachaa ture jechaa ture. Ati immoo nama kadhataa fi waammata gara isa du'a isa oolchuu danda'utti kadhachaa ture kana waaqeettee yeroo waaqeessitu obboleettiin tiyya bareedduun tun akkas yeroo jettee waaqeessitu dhugaa rabbii garaan na jibba nan gadda. Amantii keellee tuquun barbaaduan. Tole. Galatoom anaaf hin jibbiniiti ani suma waaqessaa waaqayyooma waaqessaan isaanaaf jedhee du'a mo'atee ka'isa jiraataa waaqessaa anaaf illee iyyanii garuu isinumaaf immoo abbaa firdii kan isin godhe tokkollee hin jiru asirratti waa'ee sana kanaa hin haasofina. Maqaan kun Simeeraa. Simeeraa waaw Simeeraa akki jedhe bari'an. Fakkeenyaaf mee ati maal balleessitee naan waaqayyo dhufeessite maal balleessitee turte? Badiin kee maal ture? Ka waaqayyo naaf jettee dubbattu kan. Badiin kee maal ture? Badiin waaqayyo si ani badiin qabu. Naaf jennee ammati. Ani boo gatii cubbuu koof du'e nan qaba baay'ee cubbuun qaba. Cubbuu kee ammaati yoo cubbuu daleedde ganaa waaqayyo si du'eera yoo kaatee sagaggaalte atillee nama sagaggaalu miti yoo akkas taate waaqayyo si du'eera waan ta'eef nama gaarii nama badii hin qabne moo nama badii qabuudhaati. Waaqayyo si du'eera waan ta'eef. Fakkeenyaaf hin siin jedhe fakkeenyaaf kanaafuu ati yoo amma fakkeenyaaf waaqayyo si du'ee jira siif jecha waaqayyo du'ee jira yoo kaatee Simeeraan sagaggaalte badii ni qabdi moo hin qabdu? Qabdi yaa ibsaa qabdi. Oo qoy kaajee qabdi na gidduu seenuu soddaa maal qabdi qabdi. Qabdi dalaga of qabdi. Soddaa maal taate?
Sodaa dhiisi malee. Qabdi of qabdi ameen jettee. Isheen gaafachaa jiraati maaltu si galche sodaa. Jadi bayeessa sirruman sii deebise. Maal ati isheen ramaa fuuta isheetti na laaddu simeera. Maalaadha mana kiyyaamti. Dhugaa rabbi dhiifama aan obboleettii keessaa ture jiru soddaan jechaa jira boo subhaana. Battee himuun dinne namuma wahiiti jettee kara deemaadha seebar inni takka obboleetti seebar ati intala ollaa seenni garuu ati reefuun tana haadha mana kiyyaa jettee himuu didde itti qaanfatte ammoo rabbi waaqayyoon Lakki nan sodaadhe akka musee bar tokko nan sodaadhe. Bareedduudha baay'ee. Akka Musaa bar tokko nan sodaadhe. maali Muusaan maal jechuun akka Muusaa jechuun nan galle. Naan galle. Akka Muusaa gaafa itti maal jechuun. Bartee sodaateera. Haadha warraa isaa fudhatee godaane. Ustaadamti. Afi xiyya hammaa sani maaliif osoo isin naa deebistee natti tolee ture birga. Irraan hafuudhaan. Kanuma isa macaafni jedhu barbaadde miti ati yaada ishee moo yaada macaafa barbaadde? Falmii minaa yoo ta'e barbaadde. Interesting qabu. Yaa dhaggeeffachaa arti haa ta'e kun. Ayyee falmii miti wajjin haasaa ustaas. Itti fufi ustaadha naa qabadhu afaan kee. Itti fufi. Afaan haasa'umaa fedhiin qabaanne. Ii afaanii qaba wajjin haasa'e. Akkasitti cimdii. Wayyee. Badiini qabdamoon qabduu jedhee gaafadheennaan badan gidduu seente kaa an soddaa dheedhee isa kabajaa ture iyyuu dhaabara akka malee. Ni qabdi. Anis ni qaba. Baali haa waaqayyo dhiyeessine waaqayyo si deemuun siin duuneeti. Du'e malee. Subhaanallah. Haa waaqayyo si deemu yoo badii. Kana booda garuu hunduu. Al takkaa du'eera kana booda garuu hunduu. Ganaa deebi'een dhufaa miti alana gaafa dhufu firdii kennuuf dhufa malee du'uu dhufa miti. Ayyee akkami beektaa gaalaale cimdii. Amma waaqayyo siif du'ee jennaan ati. Naan jette ati nillee rifanne qaba wanna dhibee keessaa ati nillee rifanne ana mana rifadhe yeroo osoo akkas naan jette waaqayyo du'ee naan jette wallaahi ni rifadha ture. Macaafatu jedha. A'uudhu billahi wallahi macaafni kanan jedhu mee waaqayyotu du'e kajoo bakka takka boqonnaa tokko fiduu dandeessa. Gooftaan Yesuus akka du'aa ka'e macaafni qulqulluun ifan godhu barsiisa macaafa qulqulluuti akka gooftaa Yesuus akka du'aa ka'e. Gooftaan Yesuus immoo dhaggeeffadhu ibsa. Qolaasaayis 2:9 irraa nan dubbise macaafa biraa qabda macaafnis bira jira mana kee kana keessa. Macaafni moo? Meeqan isaa jira malee? Waaw tokko naa laattu tokko naa laattu. Fudhadhu. Tole wal barra tole sharaa kon qabu. Mee yoo sarka jira tokko Faatimiitos boqonnaa jaala lakkoofsa 16 naa baasi mee. Ati Qolaasaayis 2:9 dubbisiisa Ximitiyoos kedhisiisan siin jedhe. Macaafa gaa'ii naa guutuutiin gaa'ii. Waaqummaa Kiristoos keessa waaqummaa jedhe miti rakkoon qabu sallee walitti. Mee amma tokko Faatimiitos kana naa baasi. Dhiisi ofii kee intana gara barbaaddetti yoo na caqasa wayiitu barbaaddanii isa gara barbaaddetti nama fudhattanii deemtani. Maal ati ijoolleedha ijoolleedha kiyya cimdeessaa kiyya ati ijoollee miti bara kana gara barbaadessi oofu ijoollee miti ati nama beekaadha nama guddaadha ani gara barbaadessi oofuudhaaf ani siiga beekumsa illee siiga ta'uu danda'a maybe tole ani gara kiyyatti si oofu osoo hin taane macaafuma kana ati waaqayyo du'e yeroo jettu nan saalfadha wallahi nin qaanfadha maaliifi macaafni waaqayyoon du'u waan jiruuf mee bani mee ati atumtuun taajabdame akka gootanii ibsaa. Ooyye. Musliima kan ta'u barbaaddu miti namni amantaa musliimaa yoo fudhate hin fayyaa yookaanis immoo jannata keessa qooda hin qabaata. Ejjennoo yoo qabdu miti. Yaa. Nan barbaadu kun qabu akka obboleessi kuni. Anaan amansiisuu barbaadda yoo taate quraana natti dhugaa ba'i. Macaafa qulqulluu waan faalleessu otoo hin taane quraana natti dhugaa ba'i. Malee anata kiristaana kana macaafa qulqulluu na barsiisuu barbaaddu taanaani
kuni soba. Hindi. Anuma maaliifi Obboleessa koo hindi. akka goota anarraa fagoo jiru quraana isa na barsiise ana mandaam isa barachuuf interestii qaba ndaam gidduu kana isa wallaan naayyuu galaan jiru baay'eesa. Lakkoofsa keessaa na daargitaa garee Awurooppaa si galcha rakkoon qabni baratta. Amma mee akkasiin jedheeti. Naa dubbisu waaqayyo du'e itti miti reeti. Hin barbaachisu siin dubbisu. Jechuun amma gaala macaafa suutuma wajjin dubbisaa jirra miti waaqayyo du'e naan jedhaa na rifatee macaafni faana Yesuus du'e. waaqayyoon du'eemi. Yesuus immoo waaqayyo. Maaliree macaafni waaqayyo wal dhabaa macaafni kee wal dhabaare waaqayyoon du'e dabar. Yesuusis waaqayyos tokkuma sanuma jarri maqaa garaa garaa macaafni kun dogoggora moo sirriidha moo dogoggora? Yesuus mataan isaa waaqayyo. Waaqayyo Yesuus mataan isaa macaafni kee wanni jedhu waaqayyo abbaadha. mee haadha manaa keetti naa galchime haadha manaa kee wajjin baay'ee walii galle. Ana faana haasa'in ani eeyyamuuf ishee bakka si faana haasa'u.